Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota Quraa Oromoo ashama harka fuunee hordoftoonni amantii biraa viidiyoo biraa qabadee deebi'eetiin jira. Viidiyoo irraa kanarratti Abdii Oroon na salphisee Khaalidii fi akkasuma haadha mana isaa na salphisanii jechuudhaan dubbata jechuudha. Kana dura mucaa isaa Khaalid Mustafaan jalaa fuudhee sababa inni araaramuu didee ammas akkasumatti wal labdeen sanbooda dhufte irraa kan ka'e mucaan isaa jalaa fuudhamee ture. Mucaa isaa ka fuudhame kana gahaati mana isaa irraa naa fuudhii jechuudhaanis Mustafaan si dhagahaa jechuudhaan isatti himattee boochee bakka bu'aatiin bulaa ani mucaa kan koo kana dabee jiraachuudhaaf hin danda'u jechuudhaan isin itti boocheetiin mucaa san dhaqee irraa fuudhee jedhe. Gaafaan irraa fuudhee mana geessu mucaa kana eenyuutu fidisiin jee deembika irraa fuudhee deebisi jechuudhaan na xiqqeessanii jechuudhaan dubbata jechuudha. Anis ilaa isiin na boocheetiin mucaa kana geesse isiinis calma jettee na laalti malee isa kana maal akka kana ijoollee usillee kan hin ta'in anuma xiqqeessan jechuudhaan dubbata jechuudha. Ammas urjiin akkasuma akkamitti mucaa kana itti kanite jechuudhaan isaas Mustafaanis walitti bu'aa jiranii jechuudhaan dubbata. Isaan silaa duraan dhiifama isaanii eega dhiifama walii godhan namni takka dhiifamuma saniin itti fufuu qaba. Maaliif dhiifama goonaan walii araaramudha. Araarama boodaan deebi'anii inni duraanis araarama dide sababa sanii waliin bu'iinsa itti fufe. Ammas urjiinis deebitee yeroo gaafa deebitee isuma kana kanuma duraan dhiifama jettee wanni taate mucaa kanaas maal godhatettee dhiifamne kuni akka hin milkoofne yookiin akka itti hin fufne isiinis dhiibbaa taasisuufiiti jechuudha. Gaafa isiin namni tokko wal dhabe wal dhabdiin isaanii ni furamaa jechuudha. Namoota duraan wal dhabaa turan keessaa hangi takka yoo walitti araaraminsa isaanii kun akka nama hunda bira gahuuf yoo isaan nagee hin barbaadin nageenyi tokko illee kan dhufu hin jiru gaafa ati nama hundaanuu walitti bu'aa deemte jechuudha. Isin silaa yoo kan inni akkasitti wantoota ta'es akkumatti nageenyi bu'u itti yaaduu qabdi turte garuu deebitee maaliif mucaa kanaas kennitaa maaliif akkas taata isinumaa hin beeku jettee isumaa fi abdii hin beeku jechuudhaan hedduu takka bakka isinis lolti jechuudha. Kanaafuu isinis akka nageenyi yookiin araarri kun hin milkoofneef dhiibbaa taasisuu isiidhaati. Silaa erga araarama dhiifama yookiin walii godhan wal duuba deebi'anii walirratti miidhaa walirratti akka guutumaa guutuu yoo walii godhan bareedaadha. Dhiifama yoo jette dhiifamni dhiifamuma akka dhiifamni isa keessan itti fufu ati dhiibbuma itti fuunu dura deemu qabda malee deebitee dhiifamuma yaaftiin dhiifama jecha achiin waan biraa yaaduun waan waafaqataadhaan ta'a. Isaanuma hundaa rabbii walitti haa fayyisu warra nagaan waliin jiraatu haa godhu girri uumaa oolu akkuma rabshaa godhaaluun kunis hedduu takka fokkataadha. Akkasiin isiniin jaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.